Nuhankat, Diolin Nuhankat, Dalla Lamani Achuman Nuhankat, Ewaki Kujukuracha, Kuracha Garagarba, Atinu Dage. Yo ya buli foli ni senagaya jajabo fayo kan gettu nagayirtu hada kuno nyata ada oromo muji wadamo akka itti bilcheessanu isin agarsiisisaa fi video haaraa qabadhee dhufee jira. Like, subscribe, like, comment godhiisaan na hordofaa. Anillee akkaataa itti bilcheessanu isin agarsiisisaa fi kunoo itti seena. Jalqabuu fi shunkurtii ta'een akkanatti cirraa midhaasnee akka danda'ametti midhaasnee akkanatti shunkurtii hunna amma kunoo disitii gadi naquu. Achini zaitii dhiqqoosii akkasitti buunaa akkuma feetanitti akkuma baani zaitii itti jibbuuf jaalatutti itti fakkaansuun dirqama. Zaitii ta'een akkana bilcheessinaa midhaasnee akkanatti foqorsinee zaitiin liqoo yoo shunkurtiin yoo liqoo akka dansaa bilchaattee akka dansaa hi'uddootti haga danda'ametti zaitii adoo liqoo akaawanii isii gara diimatti gula akkana shunkurtii adiillee duubarra akkana itti daballee waliin bilcheessine jechuu. Shunkurtiin yookiin gaarlikiin akka dansaa yoo bilcheessani dansaa yoo shunkurtii ta'an waliin qara itti naqanii diqqoo itti qabatti kanaafuu diqqoo duubara turre jechuu kun amma foon itti daballaa foon abbaan foon jaallatu fakkansee itti naquu danda'a ka foon akka foon hin feene itti diqqeessuu dandeenya. Yookiin fi foonii achi hojjetuu hin dandeenya. Garuu yoo foon itti dabalanii akka dansaa mi'aawaa sooddalle asuma itti dabalee maan jennaan addeen jiru sanatti yookiin biyyeen jiru sanatti sooddi foon laaffise jedhanii gara duraan beeku sooddi foon jabeessa jedhanii asiin ammoo sooddi foon laaffise jedhanii itti fayyadaman dhaggaa. Kanaafuu akkuma abbaan jaalate ammallee itti buucha ammoo duubarra itti buucha ammoo. Kunoo midhaasine akkanatti shunkurtii fi foon kana akka dansaa wal fuusinnee midhaasnee kokorsinee akka dansaa sooddaa shunkurtii qullubbii adii yookiin gaarlikii hangafatti daballisanii midhaasnee wal fuusinnee bilcheessuu kana jechuu. Kun akkana tolaa deemaa jira. Akkana akka dansaa akaawanii wadhaamoo itti dabaleessi wadhaamoo akka dansaa akka teestii toltu godha. Amma kana shaanaa yookiin ispinaachii kana itti dabaluu qannaa kaafeetanii namooti biyya shaanaa jirtanulleen shaanaa itti dabaltanu tokkuma ispinaachiin kulleen akka dansaa laafaa isallee itti dabaltanii teestii yookiin mi'aa hin mi'eessa jechuu saniifi. Gara keenyatti immoo akka durii naannoo teenyaatti shaanaa ciranii itti naqanii nu bira immoo akkana qophaa'ee jira jechuu. Ispinaachiin kun yookiin shaanaan gosa kanaa dafee bilchaata waan inni toluuf. Namooti gariin bullaa boqqolloolee irraa hojjetuu danda'anii wadhaamoo yookaan tanallee haa warri kun Meeksikoo kunini toortiyaa irraa hojjetu tanarrallee hojjetuu dandeettanii akkuma abbaan jaalate jechuu.
Ana ammoo hadhaa fi kan itti fayyadamaa jiru midhaan yookiin duuqeetii yookiin bullaa warri Masiqoo tortiyaa irraa hojjetu sanii. Fakkana bullaatii fi diqqeenna abbaan akkuma faamilii isaa fakkanaa fi diqqeennaati. Diqqeessuu dandeettanii guddeessuu haguma barbaadanu jechuu bisaan ho'aa itti dabalaa, soodda itti dabalaa, achiin duuba midhaasee haga dandeetti sukkuumaa midhaasinee wal fuusinee akka dansaa sukkuunnee yoo akka jiitellee walaamamii isaaf nama rakkitti wal midhaasitanii akka dansaa akka itti tolutti sukkuumuu qabdan. Achiin duuba wadhaamuun teessan akka wal duraa waliin qaqqabanne saanii babadhoorra gootanii diqqoo bullaa wayiilee diqqoo itti firfisitanii akka wal duraa isin qaqqabattee isin rakkine bullaa wayii diqqoo itti gubbaan irratti faffacaaseera jechuu. Kun amma wadhaamoo itti naqaa jira. Namoota hedduun wadhaamoo diqqootti dabalanii fa'aa wal gula gisee takkatti itti naqiisi yeroo takkatti itti naqiisi akkasii wal duraa nama duraa wal qaqqabattu fa'aa godhaa. Hin kokorsinu amma ittuma nannee callaa wal qixxeessinee midhaasinee itti qadaannee diqqoo bilchaatuu qaba. Kun akkanatti jala gulaan bilchaateera. Bisaani shorbaa lukkuurra hojjetame diqqootti dabalee kafoonii itti dabaltan hosumaa diqqoo achi waliin danfisiisaa fi bisaan shorbaa itti dabalanii teestuma midhaasa. Kun akkanatti amma suutumaa gara gaggalchuu qabnaa diqqoo akka dansaa haga bilchaatutti nu duraa caccabuu dandeetti wadhaamooni akka malee suutaani jalaa gulaa gara gaggalchinee suutaan kokorsinee suutaan bilcheessuu qabna. Akka nu duraa walta'ii hin bukoonne yookiin akka waltaa wanni hin jenni jechuudha. Kun amma dhadhaalle itti naqee dhadhaalle akkuma abbaan jaalate ittiin dabaluu dhabuu dandeettanii, ittiin fakkansuu dandeettanii, ittiin xiqqeessuu dandeettanii akkuma fayyaa abbaatii fi akkuma jaalala abbaatii jechuudha. Kun amma bakka bilchaattee baatee wadhaamoo yoo bilchaatu kana fakkaatti hedduu namatti tola. Adoo afaan hin qaddanii ilaaltanii adoo si jiraattanii hedduu ni ootti jechuudha. Warri beektanuun beektanii. Hadhaa fi isin agarsiisaa fi qabadhee dhufe kanuma yeroo biraatii fi viidiyoo haaraa yookiin dansaa waan aadaa kennaa waan jireenya kennaa nyaata kennaa qabadhee dhufa na eegaa. Haga sadii asitti subscribe, like, comment, share gootanii qoqqoodanii waliin na geessuu nama keenya biraan ga'uu hin dedinaa nagaan naa tura. Waliin nu hanqaad dallaa lamaanii achuman nu hanqaad waaqi guji gurraacha garaa garbaa ati nuu dhage.